bineensa garteemmaa faarsee bulaa dantaa ifiitiif dantaa sabaa ozoon hin taane rakkoo xabiyaa nama keenyaa namni tokko oggii wal dhabe maaliif wal dhabe ilaa inni lammaa fayyadamee abiyyi buuse lammaan illee achirrayyoonni bahe diqqoo kanadhe yaa Oromoo kunoo dhabe argitanu hin dandeenye sirriitti hin dandeenye bakka amma kun illee bu'uu qaba argitanu hin dandeenye jedhee isas silaa miila jalaa dha'ee jedhee isas jalaa dha'ee qabata inni kaalkuleeshiniin akkasi kaalkuleetarri isaa OFC seenee baqqalee qabee maraaraa gara galchee achi baqqalee miila jalaa dhawa. Intaane kunoo. Professor Mararaan isin didan. Angoon feeru garuu namichi kun hin dandeenye maal jettan Oromoo. Waan akkasiitii wanni kun hojjanne. Amma immoo it's a politics of acting. Revolution Facebookii gizee takkaa kaate. ከኢጅፕት ጊዜ ተካተ ከቱኒዚያ ጊዜ ተካተ ተመጨረሻ ሱዳን ለተሄደ እሱኑ ሊገንተ ተቱኒል አረብ ስፕሪንግ forever inojjetu ኢስራ ዴቪቴ ወጋ ኩደ ሸንዱ ወጋ ማኒ ኢስማ ኢራ ፌስቡክ ኢራ ዴቪታን ኢምፖሲብል ዋንተ ani nageessoo fi jaawarillee naaf obboleeyyan isaan lachuu naaf saayib waan naaf nageessollee wajjitaanee ni beeytan ani nageessoo irra goree jaawar faarsuu qiyyaa miti jaawar irra goree nageessoo arrabsuu qiyyaa miti garuu nageessoon obboleessa isaatti akka obboleessattiin nageessoof dhaamsa qaba akka jaala qabsotti ati nama guddaadha nama Oromolleen bakka guddoo si'eetu sigale nama Oromolleen nu bulcha jettee si eeguu turte arrakka ijoollee xixiqqoo arrakka ijoollee amma siyaasaa bartuu yoo godhattu baay'ee na dabbaraa jechuudha baay'ee na dabbara sittiin gaddi sii tokkos jajee yaanne wal dhabdee feete jaawarii wajji qabaadhu sigale wal dhabdee feete jaawarii wajji qabaadhu jaawarillee wal dhabdee feete osoo jaawar akkasi gabbee sirratti waraabe osoo jaawar akkas inje wallahi namni duro gabbee obboleessa keeti balleessite juunaan yeroo hunda morka irra keessa jirtan laaltan yeroo hunda wal dhabdee irra isinidduu jirtu laaltan boruhoo yoo wal araaramuun dhufte namoota meeqa kan amma maqaan dhooyne isinis ni beeytan namoota meeqa hagartee waan hin taane jawween jechuu ture arrakkamiin tahaa viidiyoo san internet irraa arraabuun hin taatuuf qilleensa irraa viidiyoo san arraabuun hin taatuuf haawura qabaatee guutuu addunyaa tanaa shaddaa'uun godhuun hin taatuuf arra karaan jawwee waliif fideeti duuba dubbii gaafasiisan akkamittiin lafarraa arraabaa nama meeqaa jechu jira an gaafasiis jawwee karaan ijoolleen si jala horiitee harka dhooytu kun sin baasumaan jechuu ture jecha tokko viidiyoo takkatanii nan jaawar arrabsu fiduu danda'u anarraas rakkoon kiyya sirna malee namaa miti yeroo hunda Oromoon sirna irratti haa xiyyeeffatu namni tokko digirii baadhatee fi beekaan jedhamu yaa saba digirii dhabeefis wallaalaan jedhamu wanni nuti dogoggorre guutuun namni tokko yoo Yale University irraa bahee namni tokko gammoojjii loon jalaa dhufee karra waa beekuu jira jechuudha Harvard irraa bahee qixa nama loon jalaa dhufee re'ee jalaa dhufee amma ijoollee re'ee hooleyyii biyya Arabaa jennaami ijoollee biyya Arabaa tan wallahi namni qixa ijoollee biyya Arabaa waa hubatu Oromummaan itti dhaga'amtu sigale Oromummaa isaatiin boon yeroo waa barreessullee si boonsisu
namni qixa ijoollee saniin jiru jechuudha. Garuu namoonni gariin gartee ijoollee biyya Arabaa maarree biyya adeeroo sammuun biyya Arabaa jiraatte, Niiyoorki jiraatte, Riyaad jiraatte, Finfinnee jiraatte hadalagu sammuu barachuu miti. Amma namoonni gariin qubeen teessan sirrii miti, qubee barreessuun beekte, adeeroo qubee barreessuun beekaas hin gootu. Osoo barnoonni waa namaa godhe jaalli keenya nageessoon qorataa seeraati nama jabaa qabxii olaantuu fidee yuunivarsiitii galee jechuudha. Ichi keessa illee qabxii bareedduun giraajuweeshin godhee waan wallaalaan hin haasofne haasa'ee jechuudha. Boru fuula Jaawar dura akkamitti dhaabbata yoo Jaawar amma wanni kun barra namni keenya waan isiniin galanii jira laala amma bireek niwusii takkaa jira irraa waan inni isinii irra buusu. Arraa sheeyxaantichi Khaadiree walii qabee ture. Khaadireen maal jetteen arraa afaanii baafatte nama hunda nu keessaa buqqiftee fitte eega taayyeen hidhame Khaadireen gammachuun qabdu. Nama hunda buqqiftee nu keessaa fitte jaldeessa walii qabdeeti gartee gaa isaan jaldeessa hin jenne naman taane walii qabdeeti nama arrabsiisiisu jirta. Hangam takka survive goonaa jennaa yoo waan akkanaa eegaltan yoon hambade walumaan banna jeen jira. Asumaan dhaamsa jaallan PPTif dhaamsiniin qabu. Wallaahi sheeyxaantichumaa bada malee isin hin baddan. Jaallan keenya kacha keessa jirtan hundinuu. Kana laal qabaanaa ta'an arkuuf teessan. Ifiifuu gartee wallaalarraa bilisoomtan. Saniifuu waan badu jiru tanaa wajji abbumaa bada malee nageessoo kiyya wallaahi billaahi ani saahiba keeti siin kabaja Jaawar isiniin kabaja sii fi Jaawar natti ija bitaa mirgaati isin hundi ilmaan Oromooti na biratti akka namoonni si arrabsanis sin arrabsa akka atilleen Jaawar arrabsites sin arrabsu wajji rakkanne ni beeyta Minisootaa tana waan nubbaa waliin jaalakiyya saahibu sijin ka jaaniin sani saahiba guyyaa rakkooti. I believe you. Aaraati qabduus niin beeka. Walumaan jawwetti aarree bar. Nu dhiisee nu facaasee galuu san si qofaa miti bar. Anis numaan aare. Garuu kan qabsooyneef dhuunfaa keenyaaf miti. Fedhu haa nu facaasu, fedhu haa dhiisu, fedhu nama jabaa jaalatu, fedhu haa dhiisu. Sabni keenyaaf qabsooyne malee faayidaa teenyaaf waa isa jalaa butachuuf Jaawar waa nuu kennuuf saniif hin qabsooyne. Atilleen Ameerika jirtaa akka saniin qabsaa'in hin abdadha. Garuu waan si tuqe hin beeku. Waan si tuqe hin beeku waan akkasii sanganaatti hin deebiin. Hin deebiin. Jaawar irraa hanga feete aara qabaatu. Jaawar irraa hanga feete aara qabaatu. Anarra yoon hin gabbee si arrabse boru kaan itti fuula kee dura dhaabbadhu hin qabu. Boru naa fi ati deebinee jaala ta'uu dandeenya. Ta'arraa tan allaalin boru sii fi Jaawar deebitanii jaala ta'uu dandeessan. Wallaahi billaahi amantee amanuu baattee Abiyyi wajji deemuun hin dandeessu. Abiyyi nama xiqqoo qubee waa haqu kanan fedhu. Nama waa barate hin fedhu horofa malee. Saniifuu jaala kiyya mee tasgabbaa'i naasiin jee tasgabbaa'i. Waa takka irra ijoolleen viidiyoo si jalaa sheer gootu tun. Angaasaan keenyaa huni callise kan namni humni 40 laayifii akkatti isa laala. 40. Namicha kanaaf jecha yoo gatii kafalte numa salphaatta. Jechoota dheengadda Jaawariin jaamuu ture san hunda namni akkatti arraabu dhabee rakkatu jira buleessu afaan Oromootiin hin siimu jira. Warri duuba taa'ee maasaan jaraan gujjaabsiin jiru. Ifi maasaan jaraan dhaqaniituma akkasii Jaawariin akkasiin jiru dhageessaa jedhaniin.
Arafeeta walirraa qabaadhaa qaanfadhaa. Walirratti hin bobba'inaa. Gaarii miti gaariin dhufu.